manni kun kakalee isin waraabamee ture. Amma halkan keessa naannoo sa'aatii 2 halkan akkuma guyyaa kana ifa. Walumaa galatti mana haala ajaa'ibaatiin ijaaramee finishingiin isaa haala ajaa'ibaatiin xumurame. Ispaartii irraa meetira 50 qofa fagaata. Faana 50 qofa makiinaan amma dabraa jira. Sagaleen dhageettanii. Asiin kuni daree keessummaati gara keessaatiin. Halkan akkana fakkaata. Korniisiin isaa haala ajaa'ibaatiin dalagame. Kanaaf kun immoo ka argitan barri irra ka jiru kuni xarzii isaati. Jiibsamii miti. Simmintoodhaan ka hojjetamee qalamiin irra dibame. Baay'ee qalamiin kwartisiin isaa kun dibamee bishaan dhugee akka simmintoo si'a 3 ganaa irraa harka 2-3 deebamee ka dibame. Bishaaniin illee miicuun hin danda'ama. Walumaa galatti mana finishingiin isaa haala ajaa'ibaatii fi haala nama gammachiisuun ka ijaarame jechuudha. Akkana fakkaata. Gara keessaatiin kuni daree ijoollee ta'uu danda'a. Kifilii dabalataati. Akkasuma immoo kuni bireekariidha. Elektiriik maqoxaaxaraa jechuudha. Yoo ofiillee waan kontaaktii uume ka ofii of cufu jechuudha. Walumaa galatti kan mana kana mul'uu taqoxaaxaru as jira jechuudha. Asiin immoo kuni daree bultiiti. Dareen bultii haala ajaa'ibaatiin ka dalagamee korniisiin isaallee akkuma argitan ifaan isaallee jechuudha. Halkan yoo rafan ifaa kana dhaamsuu hin danda'ani. Akka hirribaa namaa mijatutti haala ammayyaadhaan ka dalagame jechuudha. Asiin immoo shaaworiidha. Manyitaa keessaan shaklaan isaatiin ka dalagamee akkasuma sookkeettiin isaa waan adda addaatiif itti fayyadamuuf akka mijatutti ka dalagamee hammaamni isaa yookiin shintibeetiin isaa tokkoffaadha. Baay'ee ammayyaadha. Akkasuma immoo bishaan qabatanii alaan seenanii kanumaan istinjaasitti bahanii. Kun immoo booyilarii ka bishaan ho'isu baay'ee guddaadha. Itti galchuudhaaf kun iddoon isaa qophaa'eera. Kun immoo flexible shaaworiidha. Kun immoo harka dhiqannaadha. Kun hogguu harka dhiqatan mastaawotiin isaa ka saamunaa irra kaatan qabaa, buruushii ilkaanii waan adda addaa irra kaa'atanii baay'ee haala nama ajaa'ibuun ka dalagame jechuudha. Walumaa galatti mana osoo kaartaa keessa ta'e yookaan seera qabaataa ta'e mana miiliyoona horii guddaati. Ammas kun akkuma kaartaati jechuudha. Maaliif jennaan ispaaltii irraa meetira 50 qofa karaa lammaffaallee irra achi tara. Ka ispaaltii illee naqqabu. Walumaa galatti immoo deebi'ee maandisa 5 laallamee kan ijaarame jechuudha. Karaa itti ba'uu fi yeroo muraasa baatii muraasa qofa tofa. Kun haala nama ajaa'ibuun ka dalagame saalooniidha. Saaloonii baay'ee ammayyaa, jiibsimii ammayyaa fi elektiriik instaaleeshiniin isaallee haala ammayyaadhaan ka dalagame. Iskootilaayitii 4 qaba. Akkasuma immoo ifaa guddaan qaba. Akkuma argitanii baay'ee waan nama ajaa'ibu haala nama ajaa'ibuun ka dalagame jechuudha. Maashaallah. Akkasuma haada mana kana keessa harkisuun hin mijatu. Sookkeettii garaagaraa baay'ee qaba. Barandaa irraas hin qaba. Kun ka diishiiti. Televezyiinii asitti sakkaanii haada diishii asumaan itti sakkaa'uudha. Akkasuma immoo kun xirriidha yookiin jarasiisa jedhan alaa nama yoo waamuu barbaadan kanuma pirees godhanii
akkuma dhageettan kan iyya walumaa galatti wanni mana hammayyaa fi dalagamu wanni itti hafe hin jiru jechuudha. Gabaabumatti kana fakkaata. Achiin hammaama alaatii yookiin mana fincaanii ka alaa keessummaati. Gizee biraatiif suuqii yookiin immoo iddoo daldalaallee gochuu waan danda'amuuf ammaaf akkana dalagame kushiinaa dhaarachiin ka'an manni irraa hafe hedduu guddaadha. Lafti isaallee baay'ee guddatu irraa hafe kana fakkaata jechuudha galatti.